Ashama harka fuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jirjalatti argamtan nagaan ku bakka jirtantti sanaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa kaarra viidiyoo bareedduu takka waa'ee hojii qabadheen isinii dhufeetoo jira. Warroonni chaayinaa laayyaantu asallaatti faaraa taatan uggarattan sabskraayibii godhuun maatii keenya taachuun gamanumaan affeerraa kooti. Warroonni chaayinaa keenya wajjin immoo turtii goota hedduu tokko galatooma isiniin jecha laayik gochuun dagatina. Sheerillee dhugaa dubbachuuf ji'oota kana baay'ee sasumaa waan isin galateeffadhu qaba keessattuu sheeridhaan jechuudha yeroo wan torbeedhaan wanni kan ergutu jira istiidiyoo keessatti hoggaan laalu kan durii caalaa baay'ee sheeridhaan jajjabeessa artanii hedduu tokko galatooma dhugaa dubbachuuf jechuudha jajjabina keessan karraan na eege waaqayyoo kootii gaditti ammallee oromoo koo laayik sheer gochuun dagatina warroonni haarawaa taatanis hoggaa raattan immoo sabskraayibii godhaa ishii diimtuu sandaalacheechati. Maatii keenya ta'a barumsa guyyaa guyyaan asirratti darbu hordofaan affeerraa kooti. Egaa kaa yeroo baay'ee wantoonni baratamaa hin taane nama kan milkeessu baay'ee ni jira. Biyya keenya keessatti warroonni biyya jiranuyyuu osuma dandeettii qabanu bakka waan jalaa dhoksee hin beeku'anii ogummaa kanarratti baay'ee namni dadhabaadha. Haga illee namni odoo hin barbaadu kan dhabame ogummaa harkaa tokkoon qabadhee tosii hin dhufeera. Taambilee irrattis argitan asirrattis ilaalaa jirtan jechuudha. Dhugaan isiniin jedha bareedina manaatiif biizinasiidhaaf baay'ee tokko gaariidha. Garuu namni dagatee jira yeroo kana keessa jechuudha. Waggaa duraan mana argaa jirtu manuma kiyyaa ni barbaachisa ogummaa akkasii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani har'atama jechuudha ayyaantu asallaa ogummaa san namni barsiisu osoo argadhee qarshii baasee deemee nan baradhaan. Dhuguma maaliif manuma kiyya taa'ee oduman hojii koo hojjedhu ogummaa saniin biizinasii guddaa hojjechuu danda'amu jiraate taanan biizinasii kanaan yeroo kana keessa kuulli wuddiidha waa'ee ogummaa kirriidhaan hojjetamudha jechuudha keessattuyyuu kanan kaasuu barbaadu inni suni maalinni namni akka waa tokkootitti akka hojiin hin jirreetitti ilaalamu keessaa jiraate taanan isaadha garuu baay'ee wuddii fi namni fedhii gurguddaa waa'ee sanii warroonni mana ofiitiif ta'ee kennaa namaaf kennuu ta'ee kala walitti guurrataniitu immoo kara biraatti deemanii gurguruuf ta'e namni sirriitti fedhanii qaba ni barbaada waasan garuu argachuu hin dandeenye amma isaa miti hodhaan biyya keessaa badaa jira hodhaa amma jechuudha masoobii minaaminaa yoo laaltan akkatti yoo keessa laaltan ala argitu masoobii gizee kanaa jechuudha ani baay'ee isa hodhuu nan danda'a hodhaa akkasiisan yeroodha malee duraanuyyuu nan hodha jechuudha tamaarii ta'etuyyuu hodhaa nan hodhaa kan akka gundoo masoobii maal kana nan hodha yeroodha malee jechuudha. Inni sunuu hodhaan harkaan hodhan sunuu dhabamuuf deemaa jira. Inni biizinasii guddaadha. Har'a masoobiin tokkichi 3,000 haga 4,000tti gurguramaa jira. Isa tokkicha san yeroo tokko odoo teessee marsaa tokkotti hodhite yeroo lama odoo teessee marsaa hodhite isaa miti ammaan waa'ee hodhaatii miti jechuudha. Hodhaan biyya keessa iyyuu baay'ee xiqqoo kara harsii kana malee kara biraatti gabaarratti baay'ee keessattuu naannoo Adaamaatti irratti gabaa irratti gaafa dhaqxee ilaaltu ala argita keessan jechuudha. Mutaa waraana osoo hin ta'in odoo hodhaa mutaadhaan walaanin ani kan waa'ee hodhaanan beekaa jala isaa dabarsanii migira jala isaa dabarsaniitu akkasitti hodhanii irra daddarbaa deeman baay'eetu jira. Waa'ee hodhaanan beekaa waan ta'eef amma sanii miti ani kanarraa dubbachuu barbaada. Isa bareedina mana keessaa kuulan yookaan harkaan hojjetan kanaadha jechuudha. Dhugaan isiniin jedha amma hoggaa deemtan gabaa keessatti maal argitu anamma daanteeliiwwan kan duraanii kennaa namni naa kenneen qaba malee daanteelii gizee kana bita odoo isinitti argisiise jagamaa tokko jechuudha. Namni xaqaxaqee akka duraanitti dhawuyyuu hin jiru. Deebisiitii immoo duraan namni soofaa gubbaarra ababaadhaan hojjetamee kuulli ababaan hojjetamee gizee soofarra goote baay'ee tokko bareedu. Amma isa san hin argattu. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Barbaada eessaa isa deemta gizee wanni isa bituu barbaadde jechuudha. Isaayyuu diizaayinii san kanuma jiru san malee diizaayinii ati barbaaddeen argattu. Yookaan diizaayinii tokko yookaan diizaayinii lama argatta bakka tokko hoggaa deemtee jechuudha. Isuma dhugaan isiniin jedha. Kuni biizinasii namni dagate keessaa biizinasii tokkodha. Warroonni ogummaa akkasii qabdan. Warroonni immoo namni isin biraa ogummaa akkasii hojjechaa jiraatu. Amma baay'inaan keessattuyyuu warroonni ijoolleen Filiippiinii kuni ogummaa harkaa kana sirriitti shaakalu. Warro keessattuyyuu ijoolleen warroota biyyoota biraa wajjiniin mana tokko keessa hojjetan shaakalli godha. Innuyyuu isuma san beeksifatta. Fakkeenyaaf ati hoggaa isa san hojii harkaa san hojjechuu daanteelii dha'uu ayyaantu hoggaa lama sirraa fudhadhe anumatu beeksisa kan abalurraa hin bitee dheetu jechuudha.
salphumatti dha namni yeroo kana keessa kan wanni waa dalagachuu danda'u. Nama tokkotu sirraa dhufee bitaa, nama tokko santu nama tokkotti dabarsa jechuudha. Wanni dagatame hojii garuu biizinasii guddaa ta'e daanteelidha yeroo kana keessa. Dhugaa daanteelii nagaan argattu gabaa hoggaa deemte jechuudha. Callisee jagajjagamaa kana dhugaa amma waanan fidadhee nuune viidiyoo addaan kutuufanii kanan dhiyoo kana bite masoobidha jechuudha. Jagajjagamaa kana isaayyuu yookaan hoo akka wanni itti barbaade ta'e maalinni kuula bakka uumaa wanta sinawwanne akka duraanii diizaayinii hababaatti godhanii maal ta'anii ati bootaa hojjisiistutti deemtee diizaayinii baay'eetu jira. Diizaayinii filattee too bitattu san hin jiru. Dhugaa anamma mana kana na barbaachisa asirratti na barbaachisa soofaan kun hin barbaade. Gaafa meeqan diizaayinii shuma kun duraanii hababa asirratti qujjettee too shaamaa fa'arraa hojjetan waan akkasii tana fa'aadha jechuudha kan jirtu. Dhugaan isiniin jedha ani amma namuman bira deemee baradhuun dhabe. Maaliif ayyaantu kana qabattee dhufte naan jechuu dandeessa. Biizinasii keessaa biizinasiin dagatan. Biizinasiin hin hojjetamin. Biizinasii namni itti tanaan dura milkaa'ee ittiin guddanne jiraate taanaan daanteelii xiqsii. Sirriitti barbaada namni biyya keenya sirriitti barbaada garuu argachuu hin danda'u. Namni isa hojjetu hin jiru. Namni duraan daanteelii dha'uu amma inni dhiise. Maal akka danazisiise hin beeku. Dhugaan isin jedhu baay'ee guddiidha. Odoo dhaame amma fakkeenyaaf kuula sitti fayyadamu. Akkaataa qoxxobaa kuulaa jechuudha. Ani waan dha'ee hin beekneef odoon xiqqishuma akeeka isaa qabaadhee ani asuma taa'eetan isinuma fuuldura taa'eetan nama biizinasii taasisa. Namuman beekullee hin dhabe isuma dhugaan isin hin jedha. Kanaafan odeeffannoo kana isinii fide. Namni lama namni sadii hoggaa jaalattan nagaa viidiyoo kana nama baay'ee miti. Namni waa'ee tokko irratti xiyyeeffannoo kan godhu nama tokko nama lamaadha. Namni lama namni sadii viidiyoo kana irratti xiyyeeffatee viidiyoo kanatti fayyadamee ammuma waan beeku san irratti xiyyeeffate taanaan ittiin ni milkoofta. Dhugaan isiniin jedha. Namni immoo beekumsa illee qabaattan hoggaa jiraattan dhugaan isiniin jedha bilbila kiyya seef godhadhaatiin na dubbisa. Baruun barbaadaantu. Sababbiin isaa maal godhiini qarshii barbaada humna kiyya rufa keessa olii gad deemee ta'uu fixa. Asumatti mana koo keessa taa'ee kuula bitadhee kuulli guddiidha guddiidha. Akkuma inni guddii sanitti guddiitti gurguradha. Fakkeenyaaf xiqsii kasoofaa lamaa dha'ee nama lamatti gurguradhe. Namni lamaa sun nama sadiitti naa gurguru. Namni sadii sun nama afuritti naa gurguru. Kanuma keessan ani babal'achaa deema. Manuma koo taa'eetuman hojii gurguddaa hojjedhee anis ittiin milkaa'ee namnis itti gammadee itti fayyadama jechuudha. Dhugaan isiniin jedha warroonni dandeettii akkasii qabdan ogummaa keessan dhoksina. Biyya keessa namuma dha'u. Ani amma magaalaa keessa baay'een deemee beeka. Bakka adda addaas deemee beeka. Namumti amma darbee ishuma kunoo shaamarraa hojjetamtu san mana namaatti amma kan argitu eessa? Ishuma duraanii shaamarraa hojjetamtee hababaan ishii qucqucjettu san ishumatu jira. Kuulan hin jiru. Amma fakkeenyaaf mee kuula asirratti gisee laaltan argaa. Kuula babbareedee akkatti hojjetamu. Kana ka eenyumtu magaalaa haga baadiyyaatitti wanta kana udu'atti shaakaltee hojjette namni hin barbaanne hin jiru. Namni hin bitanne hin jiru. Dhugaan isin jedha mana bareecha. Sirriitti mana siimboo qabeessa. Dhugaa warri beektan. Warri mooyyuu dandeettii isaa qabdan. Warri natti dhiyaattanis hoggaa laattan na barsiisa. Anuu baruun barbaada hojjechuun barbaada. Isa dhugaan warri mooyyuu beektan hojjedhaa nuu dhiyeessa. Anumtuuyyuu firii warri beektan. Dhugaan isin jedha firii haga danda'amin chaayinaala kiirrattu isiniifan beeksisa. Bitadhee isinirraa bitee itti fayyadamee isiniifan beeksisa. Anumtu maaliif namni itti fayyadamu amma yeroo kana keessa ogummaan badee taanan daanteelidha. Baay'ee badee jira. Daanteeliin jiru jagjaaggaa kana laal daanteelii wanta koomaa waa'een baasne kaffuutee kaameeraa fuulduratti dhiyeessuu hin dandeenye. Kan asirratti hin bareedettee soofarratee jifachuu hin dandeenye. Kanneen dhabuutee kan jiru. Gabaa keessa hin jira jechuu dandeessan. Isa shaamarraa hababaa itti hodhanidha. Gabaa keessa ni jira. Isaayyuu diizaayinii adda addaan argatu. Diizaayinii takka agaarraa dirasii diizaayinii lamichaan arga. Diizaayinii lachuu hin jaalanne. Isuma dhugaan isin jedha. Kanaafuu warri beektan nu barsiisaa har'a waa'ee ogummaa kanarratti dubbadheetoo jira. Isuma dhugaan isin jedha. Baruun barbaada. Maaliif sababbiin isaa hojiin kun hojii baay'ee nama nyaachisu waan ta'eef warri lamas sadiis jaalatan viidiyoo kana sheer godha. Baay'een isin jaalata. Baay'een isin kabaja. Bakka irratti nagaan haa ta'a. Haga viidiyoo barumsa qabdu walitti deebinutti viidiyoo asirratti dhaabe. Baay'ee.